Kun raadiyoo sagalee Oromoo isaati irraan darbu. Kun raadiyoo sagalee Oromoo isaati irraan darbu. Raadiyoo sagalee Oromoo isaati. Torbaanitti guyyaa 3, guyyaa Kibxataa takkaa Salaasaa, guyyaa Kamisaatii fi guyyaa Sanbataa takkaa Sabtii sagantaa isiniif dabarsu amma jalqaba. Ashama kun raadiyoo sagalee Oromoo isaati irraan darbu. Arra guyyaan Sanbata takkaa Sabtii baatii waxabajjii 10 bara 2017 oduu fi gulaala oduu isiniif dhiyeessina. Oduu booda akkuma aadaa qophii teenyaatti sirbaan nagaa isinitti dhaammanna. Kan qophii guyyaa irraa isiniif dhiyeessu ana Magarsaa Boonaatii obsaan waliin tura. Oduu fi gulaala oduu torbaanii. Birgadeer Jeneraal Geetaachoo Guddinaa hoogganaa waraana Agaazii tahee muudame. Birgadeer Jeneraal Geetaachoo Guddinaa hoogganaa humna waraanaa bahaa ture. Amma hoogganaa waraana Agaazii tahee muudamuudhaan Jeel Gabramadiin kan maqaan qoosaa isaa Waddinachoo jedhamu itti aanaa tahee muudameeti jira. Birgadeer Jeneraal Geetaachoo Guddinaa mormii Oromiyaatiin qorannoo irratti gaggeeffamtee turte. Namtichi kun garaa jabeenyaan rakkoo hamtuu namarratti fidaa waan tureef amma hoogganaa waraana Agaazii ta'uun isaa ummata akka yaachisaa jiru himamaati jira. Namni haala hamaan garaa jabeenyaan beekamu Waddinachiin itti aanaa isaa ta'uun muudamuu fi ajaja hunda inni waan kennuuf jiraatu jecha Jeneraal Geetaachoo hojii Waddinachiitiin akka ummata biratti jibbamuuf jiraatu akka ta'u waan saganteeffame ta'uu himamaati jira. Eega muudamee booda Jeneraal Geetaachoon mooraa waraana Agaazii Hawaasaatti jijjiirameeti jira. Naannoo Amaaraatti aanaalee 12 keessatti dhukkuba garaa nama yaasuu fi haqqi isaatiin namoonni 250 ol akka dhukkubsatan biiroon eegumsa fayyaa naannoo himan. Aanaalee naannoo Amaaraa 12 keessatti dhukkuba garaa nama yaasuu fi haqqi isaatiin namoonni 47 mooraa fayyaa keessatti wallaanamaa akka jiran biiroon eegumsa fayyaa naannoo miidiyaalee mootummaatti himaniiti jiran. Aanaalee godinaalee Kaabaatii fi Kibba Gondarii fi Lixa Goojjaam 12 keessatti namoonni 252 dhuma ji'a dabaree irraa jalqabee akka dhukkubsatan gabaafameeti jira. Naannoo Somaaleettis sababa dhukkuba garaa nama yaasuu fi haqqi isaatiin namoonni 780tti dhiyaatan akka du'an dhaabbanni fayyaa addunyaa dhiyeenya kana beeksisaniiti jiran. Dhukkubni garaa nama yaasuu fi haqqi isaan yeroo xiqqoo keessatti nama akka ajjeesutti himama. Dhukkubni kun irra caalaa sababa hanqina qulqullina bishaaniitii fi bishaan dhabuu wajjin wal qabatee akka uumame ogeessonni fayyaa dubbachaati jiran. Balaa caama bonaa tan Oromiyaa, Amaara, Ummata Kibbaatii fi Somaaleetti mudatteen hanqinni bishaaniitii fi nyaata dhukkuba garaa nama yaasuu fi haqqi isaatiif sababa akka ta'e dhaabbanni tokkummaa mootummootaa beeksisan. Dhukkubni garaa nama yaasuu fi haqqi isaan jiraattota naannoo Somaalee 700 ol akka ajjeese kuni ammaas akka hin dhaabbannetti itti fufaa jiraachuunis himamaati jira. Lammiileen Itoophiyaa 769 dhukkuba koleeraatiin lubbuu isaanii akka dhaban himamaati jira. Mootummaan Itoophiyaa mooraa doonii Somaalilaandiitti fayyadamuuf kaampaanii Dubaay wajjin marii akka jalqaban qondaalonni Somaalilaandii beeksisan. Itoophiyaan mooraa doonii Somaalilaandii biyyaa wajjin hojjechuudhaaf marii gaggeessaa turte milkaa'uu isii dhabuun ni yaadatama. Mariin Itoophiyaatii fi Somaalilaandii furmaata waan hin argataniif jecha mooraa doonii kaampaanii Dubaay tokkoof akka kenname qondaalonni biyyaa himaniiti jiran. Kaampaaniin Dubaay tuni mooraa doonii Barbaratti hojjechuuf biyyaa wajjin waliin itti fayyadamuuf waliigaltee irra ga'aniiti jiran. Kaampaaniin Dubaay doolaara miliyoona 400 mooraa doonii 150 takka qabaachuu isaanii gaazexaan Bloomberg gabaasee ture. Mootummaan Itoophiyaattis 119 bitachuudhaaf marii akka jalqaban ministeerri haajaa alaa Somaalilaand Dr. Saad Al-Shireen dubbatan. Itoophiyaan biyyoota addunyaa keessaa nagaa hin qabnee fi akka mootummaatti itti fufuu hin dandeenye 15 keessatti akka ramadamtu gabaafame. Mootummaan Itoophiyaa biyya akka biyya takkaatti hoogganuu sadarkaa hin dandeenyerra akka geesse dhaabbanni Fund for Peace jedhamu qorannoo bara 2017 qorataniin beeysan.
akkaataa ulaagaalee addunyaatti mootummaan takka akka mootummaatti itti fufuuf akka hin dandeenye wanni mirkaneessu haala hawaasummaa diinagdeetii fi siyaasaa akka ta'e dhaabbanni kun ifatti himan. Akkaataa qorannoo kanaatiin biyyoonni akka mootummaatti itti fufuu hin dandeenye qarqara biyyaa eeggachuu dadhabuu, lammiileef tajaajila hawaasummaa dhiyeessuu dadhabuu fi malaammaltummaan keessatti babal'achuu akka ta'es qorannoodhaan himan. Yakki uummatatti babal'achuu, namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi namoonni baqachuun ulaagaalee madaallii keessa adda duree akka ta'anis dhaabbanni kun hime. Akkaataa ulaagaalee kanaatiin biyyoota laalaman 178 keessaa akka mootummaatti itti fufuu kan hin dandeenye biyyoota 15 akka ta'an gabaasaan dhaabbata kanaa ibsite. Akkaataa ulaagaalee dhaabbata kanaatti Itoophiyaan akka mootummaatti itti fufuun yeroorraa gara yerootti gadi bu'aa akka jiru qorannoodhaan mirkaneessaniiti jiran. Mormii dargaggoonni Oromoo magaalaa Awwadaayitti bara dabre 2016tti gaggeessan irratti namtichi dargaggootaa fi daa'imman 6 ajjeesee ture qeeroo Awwadaayin ajjeefame. Mormii Oromiyaa tambara takka caalaa walitti dhaabbattee gaggeeffamte magaalaa Awwadaayitti dargaggootaa fi daa'imman harka duwwaa mormii gaggeessaa turan irratti namtichi bulchaa ganda magaalaa Awwadaay duwwaa takkaa bulchaa ture Abdii Idris dhukaasa banuudhaan ijoollee 6 wareegee ture. Isaa galgala akka sa'aa biyyaatti sa'aa 3tti masgiidaa gala deemu dhukaasa hedduudhaan dhawamee ajjeefame. Oduu himaan keenya kan naannoo Awwadaay akka nuuf ibsetti qaamni Abdii Idris rasaasa hedduudhaan dhawamee akka du'e arguu isaanii hubachiisan. Abdii Idris gaafa ijoollee ajjeese yeroo xiqqoo takkaaf hidhamee manni murtii tarkaanfii ijoollee ajjeesuuf inni fudhatee ture akka lubbuu isaa if baasuuf godhetti hidhaa baasanii turan. Eega hidhaa bahees qawwee ifiin eegu kennaniitiifi turan. Akka maddi oduu teenyaa nuuf ibsetti Abdii Idris bara dabre gaafa baatii samana Ramadaanaa jalqaba 10ffaa keessatti akka ijoollee ajjeesee fi qeeroon magaalaa Awwadaayis Ramadaanuma akka inni ijoollee ajjeeseetti isaas ajjeesuun kun tarkaanfii ajaa'ibaa akka ta'ee jiru nuuf ibsan. Tarkaanfii magaalaa Awwadaayitti qeeroo fudhatteen bulchitoonni naannoo Oromiyaa baaraga guddaa keessa akka seenaniis himamaati jira. Qeeroon Oromiyaa keessatti bakkee garagaraatti namoota dargaggoota Oromoo akka malee dararaa turanii fi dararaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu eegaltee jirti. Haala Abdii Idris ijoollee magaalaa Awwadaayitti itti ajjeese gabaasuun keenya ni yaadatama. Gaafa Abdii Idris ijoollee ajjeese uummanni Awwadaay aaraan mana isaa 2 ibiddaan gubuun innis dheessee magaalaa Adiree biyyootti baqatee poolisoonni federaalaa warraa fi ijoollee isaa magaalaa keessaa baasu isiniif gaafa baatii adoleessaa bara 2016tti gabaasuun keenyaas ni yaadatama. OPDO'n tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiiruudhaan mormii guddaa fiddee jirti. Mootummaan naannoo Oromiyaa tartiiba qubee afaan Oromoo barattoonni itti baratan jijjiiruun isaa karaa adda addaatiin mormii kaasaa jiraachuun isaa beekame. Bu'aa qorannoo dhaabbanni Ameerikaa RTI jedhamu qorate irratti hundaa'uudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa tartiiba qubee afaan Oromoo duraan aarraa jalqabamu jijjiiruudhaan laarraa akka jalqabamu taasisuun isaa uummata Oromoo haalaan dallansiiseeti jira. Akka mormiin karaa adda addaatiin ka'aa jirtu ibsitutti tartiibni qubee afaan Oromoo kun wayita jijjiiramu hayyoonni afaanii, barsiiftonni, maatiin barattootatii fi qaamni dubbiin laalu osoo hin beekin jijjiiramee ture. Biiroon barnoota Oromiyaa garuu hanqina qulqullina barnootaatiif tartiibni qubee rakkoo qaba jechuun tartiiba qubee afaan Oromoo A, B, C, D jijjiiruudhaan qubee laa irraa akka jalqabamu taasisuus jijjiiramni tartiiba qubee kun daa'imman uummata Oromoo barnootaan cimsuun afaan Oromoo akka dubbisanii fi barsiisaniif akka dandeessisu osoo hin ta'in dhaloota doomsuudhaaf ergaa dhooysaa biraa akka ifkeessaa qabu hayyoonni Oromoo qeeqaan dubbachaa jiran. Biiroon dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa gama isaaniitiin tartiibni qubee afaan Oromoo hin jijjiirame jechuudhaan akka dubbachaa jiraniis dhagahameeti jira. Yuunivarsiitiileen mootummaa federaala naannoo Oromiyaa keessa jiran yeroo ammaa afaan Oromootiin barnoota digirii 1ffaa kennaati jiran. Yuunivarsiitiin Finfinnee ammoo afaan Oromoo digirii 2ffaatiin kennaa kan jirtu yoo ta'u yeroo dhiyoo keessatti afaan Oromoo digirii dooktarummaatiin kennuudhaaf karoorfachuun isaanii dhagahameeti jira. Mootummaan wayyaanee yeroo adda addaatti uummata Oromoo ajandaa kennuudhaaf dargaggoota naannootti mormii kaasan ajjeesuu, hidhuu fi barnoota irraa ari'uu irratti xiyyeeffattee jiraachuun isaanii beekamaadha. Haaluma akkanaatiin ammaan duraas uummanni Oromoo osoo hin beekin magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa Adaamaadha jechuudhaan barattoota Oromoo kan isaanii morman hedduu ajjeesaniiti jiran.
hedduu isaaniitis badii takkaan maletti barnoota isaaniirraa ari'aniiti jiran. Saniin boodaas osoo ummanni Oromoo hin beekin maqaa maaster pilaanii jiruun magaalota godinaa addaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee jalatti galchuudhaaf karoorfatan ummata mormuuf bahan loltoonni mootummaa hedduu ajjeesaniiti jiran. Mootummaan tarkaanfii tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiiruu kana irratti tarkaanfii fudhatte kana yoo daddabtee jijjiiruu baatan taate rakkoon maaster pilaanii Finfinneetti wal qabatee ka'ee ammaas akka ka'uu danda'u bal'inaan himamaa jiraachuun isaa beekame. OPDO'n tartiiba qubee afaan Oromoo kasilaa Abaacaa jee eegalamu jijjiiruudhaan la'aagaa iimaa tahamee akka tartiibni qubee jijjiiramu barreeffamni maxxanee jiru barattootaa fi barsiisota Oromiyaa keessatti shororkaa uumaa akka jiru gabaafamaati jira. Akka gabaasaa bahee kanatti biiroon Oromiyaa OPDO'n hoogganamtu qormaata gayaa fi sababaa ifa ta'e osoo irratti hin gaggeessin tartiiba qubee afaan Oromoo bara hedduudhaaf itti barreeffamaa jiran tartiiba isaa faalleessuudhaan tartiiba qubee afaan Oromoo ummanni Oromootii fi saboonni birootis ittiin beeku kan qubee Abaacaa jiru jijjiiranii la'aagaa iimaa barumsa kutaa tokkorraa hanga kutaa 8tti barsiisuudhaaf kitaabota maxxansanii barsiisuuf qophii isaanii xumurataniiti jiran. Jijjiirama qubee afaan Oromoo kanaaf karaa mootummaa Oromiyaatiin ibsi kenname jiraachuu baatullee dhaabbanni OPDO guyyaa qibxataa takkaa salaasaa qubeen afaan Oromoo hin jijjiiramnes jechuudhaan ibsa marsaa intarneetii dhaaba OPDO irratti ibsa baasanii maxxansaniiti jiran. Haala jijjiirama qubee afaan Oromoo irratti barattoonnii fi barsiiftonni Oromiyaa guutuu Oromiyaatti ciminaan balaaleffachuu eegalaniiti jiran. Manni murtii olaanaan federaalaa himannaa hooggantoota Koongireesii Federaalaa Oromoo irratti murtii kennuuf ammaas guyyaa birootti beellama dabarse. Abbaan alangaa mootummaa Itoophiyaa hoogganoota Koongireesii Federaalaa Oromoo warra sababaa mormii ummata Oromootiin hidhaman yakka shororkeessummaatiin eega himatee amma waggaa tokko ol ta'eeti jira. Haa ta'u ammoo abbaan alangaa ragaa namaatii fi sanada yeroon hin dhiyeessiniif jecha himannaan isaanii murtii heeraa argachuu hin dandeenye. Manni murtii olaanaan federaalaa yeroo adda addaa hoogganoota paartii Koongireesaa beellamootaan deddeebisaa turus beellama gaafa guyyaa wiixataa takka isiinar ture irratti murtiin kennama jedhameeti eeggamaa ture. Haa ta'u ammoo manni murtii ammaa sababaa waan silaa qorannu hin xumurre jechuun hoogganoota olaanoo Koongireesii Federaalaa Oromoo gaafa waxabajjii 16 bara 2017tti akka beellameefii jiru. Abukaattoon isaanii ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiif kennanirraa baruun danda'ame. Himatamtootaa fi maatii isaanii deddeebisuurra ji'a yookaan waggaa tokkos haa ta'uuti gaafuma xumurattan nu yaamaa nutti himaa jechuudhaan obbo Addisuu Bullaallaa mana murtii akka gaafatan abukaattoon isaanii Abdul Jabbaar Hussein dubbatan. Himatamaan obbo Dajanee Xaafaa gama isaatiin manni murtii dhiibbaarra jirtu waan beeynuuf jecha bilisa tahee murtii akka nuuf kennu feena jechuudhaan mana murtii gaafatan. Abbaan alangaa mootummaa Itoophiyaa hoogganoonni olaanoon fi miseensonni Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaatii fi Addisuu Bullaallaa wajjin namoonni 22 yakka shororkeessummaatiin himachuun isaanii ni yaadatama. Bifuma wal fakkaatuun abbaan alangaa federaalaa himatamtoota saba Oromoo ta'an warra biroo 13 ji'oota 9 booda yeroo jalqabaatiif yakka shororkeessummaatiin himateeti jira. Himatamtoonnis mana murtii federaalaa dhaddacha 19ffaatti yeroo jalqabaatiif dhiyaachuun yakki itti himataman isaaniif dubbifameeti jira. Lammiileen Oromoo abbaan alangaa yakka shororkeessummaatiin himatan 18 kun irra caalaan isaanii godinaa Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaatii akka qabamanis ibsan. Himatamtoota keessaa namni tokko teessoon isaa magaalaa Finfinnee yoggaa ta'u dubartiin takka ammoo magaalaa Amboorraa ta'uun isiitis himame. Himatamtoonni kun ji'oota 9 mana murtiitti osoo hin dhiyaatin mana hidhaa keessatti dararamaa warra turan ta'uunis barame. Haalli akkanaa kun mirga namni tokko eega hidhamee booda yeroo hanga tokko keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jechuun seera biyyaa keessatti tumameen kan wal diigu ta'uu ogeessonni heeraa himaniiti jiran. Itoophiyaatti qaaloominni gatii oomisha nyaataatii fi kan birootis yeroo irraa gara yerootti ida'aa waan dhufeef jecha bitachuun humna lammiilee biyyaatti ol tahaa akka jiru himame. Qaaloominni gatii kuni ji'a caamsaa keessa akkuma ji'oota dabranii hundaatti ida'uu ejensiin istaatistiksii Itoophiyaa gabaasaa dhiyoo tana baasaniin beeksisaniiti jiran. Akka gabaasaa ejensiitti ida'uun gatii oomisha adda addaa kuni
خنبرة دبري وجين يول بلق أبن garaagarummaan isaa dhibbantaa 7 tuqaa takka harka dhibbarraa harka 7 tuqaa takka akka ta'e himame. Ida'uun gatii tuni ji'oota 12 keessatti oomisha nyaataa hin tahin irratti dhibbantaa 7 tuqaa 2 irra akka gahee gabaasaa ejensii irraa hubatameeti jira. Gatiin oomisha qonnaa kan akka xaafii, qamadii, bishingaatii fi garbuu fa'aa waan ida'eef qaalomminni gatii oomisha qonnaa akka ida'u taasisuunis himame. Oomisha nyaataa hin tahin irratti ji'a caamsaa keessa gatiin ida'ame kan bara dabreetti wajjin yoo wal bira qaban dhibbantaa 4.7 ni caala ja'ameeti jira. Qondaalonni mootummaa Itoophiyaa dinagdee biyyaa waggootan dabran walitti aansuudhaan dachaa lamaan guddachaa akka jiru dubbachuun isaaniitis ni yaadatama. Lammiileen biyyaa garuu gamoo magaalaa Finfinnee keessatti ijaaraman qofa laaluudhaan dinagdeen biyyaa guddatte jechuun faallaa dhugaa qabatama lafaarra jiru akka ta'es himame. Lammiileen Itoophiyaa irra caalaan isaanii yeroo ammaa midhaan nyaataa bitachuun humna isaaniitti ol akka itti taa'ee jirtus dubbachaa jiran. Gatiin midhaan nyaataa yeroo irraa gara yerootti ida'aa waan dhufeef jecha maatiin harka qalleeyyiin magaalaa Finfinnee keessa jiraatan hedduun rakkoo midhaan nyaataa guddaaf akka saaxilaman ragaaleen mul'isaa jira. Sababaa hanqina nyaataatiif jecha manneen barnootaa magaalaa Finfinneetii fi bakka birootti daa'imman barnoota isaanii addaan kutuuf akka dirqamaniis himamaati jira. Ida'uun gatii oomisha nyaataa ji'oota 3 dhufan keessa dachaan ida'uun akka maluus herregamaati jira. Lammiileen Itoophiyaa miliyoona 7.8 sababa caama bonaatiin gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaatiif saaxilamanii jiraachuun isaaniitis ni yaadatama. Loltoonni mootummaan morman hidhamtoota mana hidhaa keessaa bilisa baasan. Magaalaa Kaaba Gondar Chinfaa Silaaraatti humniti hidhatan dhukaasa mana hidhaatti banuudhaan hidhamtoota lakkoofsaan 60tti dhiyaatan lola sa'aa 5 caalaa gaggeeffameen mana hidhaatii baasan. Dhukaasa banameen nagahee eegduun mana hidhaa tokko ajjeefamuudhaan nagahee eegduun 3 madaa'uun isaanis barame. Oduu himaan isaa akka isaatiif ibsatti godinaa Kaaba Gondar aanaa wagaraa mana hidhaa magaalaa Chinfiz Silaar irratti tarkaanfii loltoonni Arbanyoo Gimboo 7tti fudhatanii hidhamtoonni 60 ol akka gadhiifamanis ifatti himamaati jira. Gama Arbanyoo Gimboo 7tiin ammoo miidhaan xiqqoon ga'us mirkaneessanii jiran. Tarkaanfiin hidhamtoota mana hidhaa keessatti dararamaa turan gadi dhiisuuf fudhatamte milkiidhaan xumuramuu isaatis hoogganonni dhaaba kanaa beeksisan. Hidhamtoonni mana hidhaa keessaa miliquudhaan harka Arbanyoo Gimboo 7tti jiran miseensota Arbanyoo Gimboo 7tti jechuudhaan shakkamanii akka hidhamanii turanis isaatitti himan. Hidhamtoonni mana hidhaa kana keessaa miliqan hedduun isaanii Arbanyoo Gimboo 7tti makamuudhaan kan hafan ammoo karaa iddoo adda addaa deemuu isaaniitis himame. Hidhattoonni mootummaa mana hidhaa eegaa turan yeroo hanga tokkoof dhukaasaa eega turanii booda mooraa mana hidhaa gadi dhiisanii akka dheessan hidhamtoonni mana hidhaa keessaa miliqanii ba'an himan. Tarkaanfii hidhamtoota mana hidhaa keessaa gadi dhiisuudhaaf fudhatamte kanaan miseensonni Arbanyoo Gimboo 7 tokko madaa'uun isaatis dubbatan. Miseensonni Arbanyoo Gimboo 7 tarkaanfii tana milkiidhaan eega xumuratanii booda nagayaan bakka irraa dhufanitti deebi'uu isaaniitis hubachiisan. Poolisiin Keeniyaa lammiilee Itoophiyaa 40 warra heeraan ala karaa biyya isaanii seenan ja'an to'annaa jala akka oolchan beeksisuun isaanii gabaafame. Lammiileen Itoophiyaa kuni magaalaa xiqqoo Keeniyaa qayyeelee ja'amturraa jiraattonni poolisatti kennan baqattoonni mana jireenyaa tokko keessatti akka qabaman ajajaan bulchaa poolisaa Nujuruu Paartik Muwambaan himan. Lammiileen Itoophiyaa karaa heeraatiin ala Keeniyaa seenan ja'amanii hidhaman hundi dhiira akka ta'anii fi umriin isaanii waggaa 10 irraa hanga 25 jidduu akka jiran himame. Baqattoonni lammiilee Itoophiyaa kuni gama bakka bu'aa isaanii tokkoon wiixata Itoophiyaa irraa ka'anii karaa biyya Afrikaa kibbaa deemuuf imaama akka qaban poolisitti himan. Lammiilee Itoophiyaa xalayaa hayyama biyya Keeniyaa ittiin seenan hin qabne irratti qorannoo akka jalqaban poolisoonnis beeksisan. Qorannoon akkuma xumurameen guyyoota xiqqoo keessatti mana murtiitti akka dhiyaachuuf jiraatanis hubachiisan. Itti gaafatamaan immigireeshinii Keeniyaa lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa karaa biyya Keeniyaatti baqatanii yeroo irraa gara yerootti waan ida'aa jiruuf jecha naannoo qarqaraa irratti mooraa to'annoo haaree gadi dhaabaniiti jiran. Dhaabbanni baqattoota addunyaa akka ibsanitti guyya guyyaan lammiileen Itoophiyaa 30 karaa biyya Keeniyaatti akka baqachaa jiranis beeksisan. Lammiileen Itoophiyaa biyya Afrikaa kibbaatii fi karaa biyyoota Afrikaa birootti akka baqatanis himame.
mormii ummata Oromoo waggaa tokko oliif deemaa turte wajjin wal qabatee tarkaanfii haluu bahuu sodaachuudhaaf jecha hidhattoota mootummaa jalaa bahuuf dargaggoonni Oromoo hedduun karaa biyyoota adda addaatti baqachaa akka jiranis gabaafamaati jira. Lammiileen Itoophiyaa karaa biyya Afrikaa kibbaatti baqatan hedduun bakka yaaddoo isaanii osoo hin geenye biyyoota Afrikaa garagaraa keessatti hidhaaf saaxilamaati jiran. Naannoo Gaambeellaatti balaa galaana roobaatiin namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an gargaarsa eeggachaa akka jiranis himame. Balaa galaana roobaa kan jalqaba ji'a caamsaa gandoota Gaambeellaa 5 keessatti mudatee tureen namoonni 2,400 qe'ee isaanii irraa akka buqqa'an dhaabbanni tokkummaa mootummootaa beeksisan. Namoonni kun qe'ee isaanii irraa eega buqqa'an ji'a tokko ta'us hanga ammaatti gargaarsa gahaa akka hin argatin dhaabni kun hubachiise. Haala namoonni san keessa jiran beekuudhaaf jecha qorannoo dhiyeenya qoratamteen jiraattonni gandoota 5 kanneen 2,400 ta'an haala rakkisaa keessa akka jiran mirkaneessuun danda'ameeti jira. Galaanni roobaa qabeenya jiraattotaa kana guutumatti jalaa fudhatee jira jedhameeti himama. Barattoonni 950 meeshaaleen barnoota isaanii guutumatti waan jalaa baddee jecha barnoota isaanii addaan akka kutanii jiran gabaafame. Biiroon ittisa balaatii fi qophaa'ina naannoo Gaambeellaa jiraattonni kun ji'oota 3f gargaarsa midhaan nyaataatiif fi meeshaalee eegumsa fayyaa akka isaan barbaachisus beeysan. Namoota balaa galaanaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi lola miseensota gosa murleetiin naannoo qe'ee isaanii irraa buqqa'an rakkoo wal fakkaattu keessa akka jiranis himame. Dhaggeeffattoota keenya oduu fi gulaala oduu har'aaf qabnu asumarra xumurraati sagantaa tajaajila naftee wajjin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo isaa obsaanii waliin turuu keessaniif galatoomaa isin jechaa hanga qophii teenya tan guyyaa kibxataa takka salaasaatti walitti dhufnu sirba kanaa waliin nageetti. يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا تكنتي هماتي ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي لف بريسا تكنتي هماتي ابشرني بريتي Malee diroon dadaan baatuuy biilisummaa dhugaa khadaadin argamtuuy dhiigaa fi lafee hamma lubbuun baatu diinni diinaa hireena mallaatuuy raasa malee diroon dadaan baatuuy biilisummaa dhugaa khadaadin argamtuuy dhiigaa fi lafee hamma lubbuun baatu. يا سبخو ابشرني بريتي يا نميتو ابشرني بريتي لف بريسا تكنتي هماتي ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا تكنتي هماتي ابشرني بريتي داندي ولا بوما ديرا في للتبا بلا في ديبو ركوبا يكبا روبا في أدو الرد والدبري دارا في هالليا دخان كتاموري داندي ولا بوما ديرا في للتبا بلا في ديبو ركوبا يكبا
روبا في أدو الرد والدبري قارا في هالليا لقان كتاموري يا سبخو وابشرني بريتي يا لميخو وابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا سبخو وابشرني بريتي يا لميخو وابشرني بريتي لف بريسا دكني هماتي ابشرني بريتي سرنا رابا دوري سبخا يوم بلو بيدي سما ملي قبر ما نهملو كبسونو اي بيسا وليا ما قالو سفني أرمو سبا مرجالو سرنا رابا دوري سبخا يوم بلو بيدي سما ملي قبر ما نهملو كبسونو اي بيسا وليا ما قالو يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكني هماتي ابشرني بريتي في طولما قصو أفرن كلو سما في بورنا سبونتو تولو أرسيب ولقا هرري في بالي تكما جبيسا ولدها قولي ميشا في طولما قصو أفرن كلو سما في بورنا سبونتو تولو أرسيب ولقا هرري في بالي تكما جبيسا ولدها قولي يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي يا سبخو ابشرني بريتي يا لميخو ابشرني بريتي لف بريسا دكنتي هماتي ابشرني بريتي